Gogiinsa garaa yeroo ulfaa kan jedhu ilaalla. Constipation during pregnancy kan jedhu jechuudha. Gogiinsi garaa yookaan constipationiin rakkoo yeroo ulfaa baay'inaan mul'atu keessaa isa tokkodha. Qorannoon garaagaraa akka agarsiisanitti egaa haadholii ulfaa keessaa harki 2/3 ta'uun rakkoo kana ni qabaatu jedhamee yaadama. So dubartoota ulfaa 4 keessaa 3 gogiinsa garaa ni godhatu yeroo ulfaa. Yeroo hedduu dhibee cimaa osoo hin taane rakkoo xiqqaa ta'us yoo hin eeggatin tariitii dhiibbaa guddaa geessisuu danda'a jechuudha. Mee gogiinsa garaa wayita ulfaa maaltu fidaa? Maal gochuu qabu? Akkamitti furmaata itti kennuu qabu kan jedhu waliin ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Kanneen dubartoota ulfa ta'aniifis qooda asumaaniin gara barnoota tokkotti darba. Jalqaba maalti fidaa kan jedhurraa ka'a. Maaliif dubartoonni ulfaa hedduun gogiinsa garaa godhatu kan jedhu. Maaliif gogiinsi garaa yeroo ulfaa heddummataa? Sababoonni isaa hedduudha. Maltifaaktooriyaadha. Sababa adda addaadha kan inni wanti kun mudatu. Isaan keessaa kanneen gurguddoo ta'an garuu kan jalqabaa sababa hormoonii piroojestiroonii dabaluudha. Qaama haadhaa keessa hormooniin piroojestiroonii ni dabala. Yeroo ulfaa hormooniin kun ni dabala. Kunis immoo maal taasisa? Sochii marrimaanii intestinaal peristalsisii suuta godhachuudha. Sochii marrimaanii xiqqeessa. Yeroo sochii marrimaanii xiqqaatu immoo nyaanni dafee akka hin bulloone taasisa. Nyaanni dafee immoo hin bullaa'u sochii marrimaanii ariifatu taanaan immoo nyaanni marrimaan keessa taa'u kun bishaan achi keessa jiru ni xuuxama. Xuuxinsi bishaanii dabala. Nyaanni yeroo dheeraa marrimaan keessa turuun bishaan achi keessa jiru ni xuuxama. Kunis immoo bobbaan sun akka gogaa ta'u taasisa, diraay ta'u taasisa jechuudha. So sababa hormooniin piroojestiroonii dabalu kun ni mudata jechuudha. Sababni lammaffaan itti gogiinsi garaa yeroo ulfaa baay'atu dhiibbaa gadameessaa. Gadameessi daa'ima qabatee jiru kun dabalaa deema. Yeroo daa'imni guddataa deemu gadameessi guddataa deema. Yeroo guddachaa deemu immoo marrumaan irratti pireejarii uuma, dhiibbaa uuma. Kun immoo sochii marrumaanii akka irratti taasisaa gogiinsa garaaf saaxila jechuudha. Garbiraan qoricha ayireeniin akkuma beektan egaa yeroo ulfaa ayireeniin haadholii ulfaaf ni kennama. Ayireen sappimenteeshinii. Haadholiin ulfaa yeroo hedduu qoricha ayireenii fudhatu. Kunis immoo gogiinsa garaa moor fiduus danda'a, itti cimsuus danda'a jechuudha. So tokko immoo sababa qoricha ayireenii jechuudha. Garbiraan sochii qaamaa xiqqaan akkuma beektan egaa dubartoonni ulfaa akka rookaan asii achi fiiganii sosocho'an yookaan sochii qaamaa hin taasisan baay'inaan kan nuti eksersaayis taasisaa turanillee yeroo hedduu ni dhiisu. Yoo namni immoo sochii qaamaa hin goone gogiinsi garaa ni dabala jechuudha. Mallattoo gogiinsa garaa egaa namni hundumtuu ni beeka. Yeroo gogiinsi garaa jiru bobbaan jabaataa fi yeroo ba'u kan jabaataa ta'ee fi akkasumas tariitii kan qaama naannoo bobbaan ba'u teessuma naannoo sana madeessuu danda'a jechuudha. Dhiigsuu illee danda'a. Gogaadha waan ta'eef. Guyyaa lamaffaa isaa ol turuu danda'a osoo bobbaan baasin. Kana malees dhukkubbiin garaa jiraachuu danda'a. Garaan isaanii guutuu itti fakkaachuu danda'a. Bilootir fiiliin kan jennu jechuudha. Akkasumas yeroo bobbaa baasan dhiphina guddaa yookaan istireesiin jiraachuu danda'a. Peeniin jiraachuu danda'a jechuudha. Maalti fida kan jedhu hanga kanaa erga ilaallee akkamitti ittisuu fi to'achuun danda'ama kan jedhutti immoo dhufu. Akkamitti ittisuuf to'achuu dandeenya. Kana ittisuuf yookaan akka wanti kun yoo mudates akka furmaataatti tokko nyaata fayyaalessa fayyadamuu jiru kan faayibarii qaban fuduraa fi kuduraa kanneen akka muuzii, paappaayyaa, kaarotii, baaqelaa nyaata faayibarii qaban kanneen akka raafuu fa'aa kana nyaachuu akkasumas midhaan guutuu whole grains kan jennu akka xaafii fa'aa, shoorbaa fa'aa kan kana fakkaatan fayyadamuun gaariidha. Kana malees bishaan baay'ee dhuguu, bishaan sirriitti dhuguu. Guyyaatti bishaan burcuqqoo 8-10 yookaan liitira 2-3 dhuguun bobbaan akka laafu taasisaa akka gogiinsa hin godhanne taasisa jechuudha. So nyaata marrumaan laaffisan faayibarii hedduu qaban akkasumas bishaan gahaa dhuguun barbaachisaadha. Garbiroon sochii qaamaa gochuu, sochii qaamaa taasisuu, deemsa sasalphaa guyyaa guyyaan deemuu, walking, sochii salphaa ogeessa fayyaa mariisnee raawwachuu, saayikilii oofuu, bishaan daakuu, miillaan deemuu, sochii qaamaa taasisuun barbaachisaadha. Sochiin qaamaa jiraannaan peristalsiin ni dabala. Daakuun marrumaanii sochii marrumaanii dabala. Kun immoo gogiinsa garaa hir'isa. Garbiraan yeroo bobbaa ofitti qabachuu dhiisuu. Fedhiin bobbaa ba'uu dhufeera taanaan dafanii bobbaa ba'uu tursiifachuu dhiisuu jechuudha. Fedhiin bobbaa yeroo dhufu dafanii deemuun mana fincaanii deemanii bobbaa ba'uu yoo tursiisanii gogiinsi dabalaa deema. Xuuxinsi bishaanii achi keessa dabalaa deema, gogiinsi dabalaa deema jechuudha.
Gara biraan cinqamuuf dhiphina irraa of eeguu. Wanta kana nama saaxilan keessaa tokko dhiphina. Dhiphinni sammuu kan istireesiin gogiinsa garaa hammeessaa. Kanaaf boqonnaa gahaa fudhachuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee immoo kanneen kana godhanii yoo gogiinsi garaa yeroo dheeraaf didee itti fufe, dhukkubbiin yoo jiraate, dhukkubbii cimaa yoo isaan mudate, bobbaa isaanii keessa dhiigni yoo jiraate, yookaan qorichi ofiin osoo ogeessa fayyaan mariisiin fudhataa jiran yoo jiraate, ogeessa fayyaa mariisuudhaan furmaata barbaaduun gaariidha jechuudha. Yoo ta'uu dide ogeessa fayyaa mariisisuudha. Akka waliigalaatti egaa gogiinsi garaa yeroo ulfaa beekamaadha. Sababni isaas immoo ifadha. Garuu sirnaan yoo of eeggatan salphaatti to'atamuu danda'a. Nyaata faayibarii qaban nyaachuudha, bishaan gahaa dhuguudha, sochii qaamaa taasisuudha. Wanta kanaaf nu saaxilan biraan osoo jiraate sirreessuudha. Galatoomaa turtii gaarii.